Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ittaan suuraan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu hojii toraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Qajeelfama mootummaatiin hin bultan yoo ta'e nutilleen diktaatarummaa keessaniin hin bullu kuni jecha ogeeyyii fayyaa naannoo Oromiyaati. Kaffaltii mindaa yeroo hojii dabalataatiin wal qabate ogeeyyiin fayyaa Oromiyaa biiroo fayyaa Oromiyaatiif gaaffii yeroo dheeraaf dhiyeessaa turanis deebii argachuu hin dandeenye gara abdii kutannaatti waan ce'an fakkaata. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu manni maree ministeerota guyyaa har'aa walgahii idilee 52ffaa gaggeessuun ajandaalee garaagaraa irratti mari'atuun murtee dabarsuu fi akkasumas mana marii bakka bu'oota uummataatii fi qajeelchuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemee jira. Waraanni bilisummaa immoo har'a bakkoota garaagaraatti deeme irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaati duula bal'aa waraana bilisummaa Oromoo balleessu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa kan jiruu fi duula gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jiraachuu kan ibse yoo ta'u qaamonni garaagaraa immoo lola Oromiyaa keessatti deemu kana afaan qawweetiin osoo hin taane mariidhaan akka furamu mootummaan rakkoo afaan qawweetiin furuu caalaa mariidhaan furuudhaaf qophii ta'uu qaba jechuudhaan yaada kennanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Wajjin turuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna isin affeerree jirra. Qajeelfama mootummaatiin hin bultan yoo ta'e nutilleen diktaatarummaa keessaniin hin bullu jechuudhaan ogeeyyiin fayyaa Oromiyaa miira abdii kutannaatii fi nuffiidhaan guutameen biiroo fayyaa Oromiyaa akeekkachiisanii jiru. Mormiin biiroo fayyaa Oromiyaatii fi ogeeyyii fayyaa Oromiyaa gidduu jiru akkuma itti fufetti jira. Ogeeyyiin fayyaa Oromiyaa kaffaltii mindaa yeroo dabalataatiin wal qabate yeroo dheeraaf gaaffii isaanii dhiyeessaa turanii jiru. Gaaffiin isaanii hanga ammaatti deebii hin arganne. Amma immoo waan nufan fakkaatu biiroon fayyaa Oromiyaa qajeelfama mootummaa hin bultan yoo ta'e nutilleen diktaatarummaa keessaniin hin bullu jechuudhaan biiroo fayyaa Oromiyaatiif dhaamsa dabarsanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa Oromiyaa haala qajeelfama biyyattiitiin hojii hojjetaniif kaffaltiin akka isaaniif kaffalamu gaafataa jiru. Gaafataa jiran hojii hojjetuun bu'aa dafqa isaaniiti. Biiroon fayyaa Oromiyaa immoo haala qajeelfama mootummaatiin kaffaltii isaaniif malu kana kaffaluu diduun maaliif kan jedhu gaaffii ogeeyyii fayyaati. Ogeeyyiin fayyaa kanaan wal qabatee yeroo dheeraaf gaaffii gaafataa turanis deebii argachuu hin dandeenye. Sadarkaa abdii kutatu irra gahanii jiru. Ta'ullee ammas irra deebi'uudhaan rakkoo kana mootummaan akka furu gaaffii isaanii gaafatanii jiru. Akkasumas biiroon fayyaa Oromiyaallee tuffii ogeeyyii fayyaa Oromiyaatiif qabu cinatti dhiisuudhaan rakkoo kana furu akka qabus irra deebi'anii gaafatanii jiru. Oduun itti aanu manni marii ministeerota walgahii idilee 52ffaa har'a taa'een murteewwan garaagaraa dabarsee jira. Manni marii ministeerota walgahii idilee 52ffaa har'a gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti marii gaggeessuun murtee dabarse jedhee jira. Dhimmoota irratti mari'atuudhaan murtee irratti dabarse keessaa tokkoffaa wixinee labsii gumurukaa irra deebiin fooyyessuuf dhiyaate irratti mari'ateera. Haaluma kanaan labsiin gumurukaa yeroo ammaa hojiirra jiru baroota dheeraaf tajaajiluu hordofe qajeelfamoonni labsichaa hojiirra jiran guddina daldala addunyaa yeroo ammaa kan hin madaalle jedhee jira. Haaluma kanaan irra deebiin fooyyessuun barbaachisaadha jechuun irratti walii galuu isaanii dhagahamee jira. Ministeerichis labsii fooyya'ee dhiyaate irratti bal'inaan erga mari'atee booda sagalee guutuun mana maree bakka bu'oota uummataatiif qajeelcha jedhamee jira. Qabxiin inni lammaffaa manni maree ministeerotaa irratti mari'ate wixinee dambii taaksii fi qaraxa investimentiif kennamu jajjabeessuuf qophaa'e irratti akka ta'e ifoomee jira. Dambichi barbaachisaa ta'ee argamudha jechuudhaan irratti kan mari'atame yoo ta'u guyyaa gaazexaa Nagaaritti irratti maxxanfamee bahee eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun mirkaneessan jedhamee jira. Qabxiin sadaffaan manni maree ministeerotaa irratti mari'ate wixinee imaammata misooma intarpiraayizii qophaa'e irratti jedhamee jira. Imaammaticha irratti galteewwan dabalataa barbaachisan dabaluudhaan guyyaa manni marichaa raggaasise irraa eegalee hojiirra oola jedhamee jira.
akkasumas sagalee guutuun murtaa'ee jedhamee jira. Ajandaalee manni marii ministeerotaa irratti mari'atuudhaan murtee irratti dabarse kanaan wal qabatee kana dura hojiileen raawwatamaa turan komii hawaasaa kaasaa turan hawaasni bal'aan yeroo dheeraa fi komii kaasaa kan turan yoo ta'u qabxiileen irratti fooyya'insi raawwatame jedhameen kunniin komii hawaasaa kana giddu galeeffatammoo fedhii mootummaa guutuudhaaf kan fooyya'an jechuudhaan qaamoleen gariin fooyya'insa raawwatame jedhame kana ija shakkiitti ilaalanii jiru. Oduun inni ta'anu Oromoo Matakkale irratti duulli bal'aan banamuun odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Jiraattonni godina Matakkala aanaalee garaagaraa keessa jiraatan humnoonni mootummaa duula bal'aa uummata Oromoo adda baasuun irratti raawwataa jiraniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi qabeenya hedduu mancaasanii hedduu saamanii uummata moqee fi qabeenya isaa irraa akka buqqa'u taasisaa jiran jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Baadiyyaarra jiraattanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jechuudhaan qe'ee baadiyyaatirraa buqqa'ee namni gara magaalaa akka galu dirqisiisaa akka jiran jiraattonni godina Matakkala aanaalee garaagaraa maddeen odeeffannoo garaagaraatii fi odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Akkasumas jiraattonni mootummaan rakkoo kana hatattamaan akka irraa dhaabuu fi rakkoo irratti deemaa jiru furmaata hatattamaa akka kaa'uuf waamicha taasisanii jiru. Dhibbana manneen uummataa hedduun gubatee jira. Qabeenyi hedduun manca'ee jira. Lubbuun namoota hedduullee badanii jiru jechuudhaan jiraattonni odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Nama tokko osoo mana kiyya hin gubinaa inni jedhuun attuu hin diddaa jechuun isaayyuu haleellaa rasaasan irratti raawwatanii lubbuu isaa galaafatan jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru. Akkuma itti fufeetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun hedduu booji'ee hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduu madeessuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan lingama isaati opereeshinii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun milkaa'e kan jedhe yoo ta'u har'as lolli bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Haaluma kanaan har'a kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Har'a jechuun amajjii 2025 barraaqaan zoonii kibbaa aanaa Areerootti humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola tureen waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Barraaqaan humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan booji'es jiraachuu fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhibbana fufteedhaan bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun humnoota mootummaa hedduu booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Viidiyoo gabaabduu tana ilaallee walitti haa deebinu. Warra madooftee madoo keessi warra namni itti dhukaasuu dhufte ana isaa irra siyaasofsiisu qaba. Jaallan irra siyaasofsiisanii si qabanii kunuunsa si godhan kan. Warra madooftee madoo keessi yaalan kanatti dhukaasuu dhufte borutuu dirqaman qabamte. Waan kaleessaa dheengaddaa irra baradhuutu ofii ijoollee kee guddifadhu mana kee taa'i. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana waraanni bilisummaa Oromoo humnoota booji'ee kana yeroo gorsa kennaa jiruu fi akkasumas jajjabeessaa jiru kan mul'atu. Lola hin taanetti deemtanii gatiin kafalina da'oo keessan ta'a daa'imman keessan guddifadhaa jechuudhaan kan gorsaa jiru yoo ta'u isaan kunneen kan carrooman ta'uu kan agarsiisuu fi isaan biraa immoo hedduun isaanii wareegama hin taane kaffaluun lubbuu isaanii dhabuu waan agarsiisudha. Walumaa galatti lolli guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru lola lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jirudha. Mootummaanis gama isaatti lola kana furmaata mariidhaan itti kaa'u irra afaan qawwee filatee ilmaa gaggeessuu cimsee itti fufee jira. Kun immoo waan hin barbaachifnedha. Lolli biyya guddisuu hin qabu. Lolli waan misoomsuu hin qabu. Lolli badiidha. Lolli biyya balleessa. Hiyyummaa fida. Kanaaf lolli kun furmaata argatu qaba jechuudhaan hedduu yaada kennaa jiru. Lola biyyattii keessatti deemaa jiru lubbuu namoota nagaa hedduu fi qabeenya uummataa hedduu barbadeessaa jiru. Kanaaf mootummaan mariidhaan furuuf qophii ta'uu qaba. Hayyamamuu ta'uu qaba jechuudhaan yaadni kan kennamaa jiru yoo ta'u mootummaan garuu lola deemaa jiru kana dhaabsisuu fi afaan qawweetiin osoo hin taane mariidhaan rakkoo isaa furuuf wanti hojjetaa jiru hin jiru. Wanti mul'ataa jiru hin jiru. Lola biyyattii keessatti deemaa jiru wal qabate humnoonni mootummaa duula gaggeessaa jiraniin shanii deeggarta, shanii wajja hariiroo qabda, shaneef odeeffannoo kennita jechuudhaan namoota nagaa badii tokko malee lubbuu galaafataa jiru. Kana uummataa gubaa jiru, qabeenya saamaa jiru, taqee isaa irraa buqqisaa jiru. Kun qabatamaan waan amma ta'aa jiru. Godina Matakkalitti wanni ta'aa jiru uummata baadiyyaa keessaa baqatee gara magaalaa akka galu qe'ee isaa irraa haleellaa irratti raawwatuun buqqisaa jiru. Manneen irratti gubaa jiru. Kun maaliif dhaabbatuu qaba? Nageenyi bu'uu qaba.
Mootummaan mariidhaan rakkoo furuu qaba jechuudhaan qaamonni garaagaraa yaada kennaa jiru. Kana dibaate faana wal maratti rakkoon hawaasa bal'aa irratti raawwatamaa jiru immoo baay'ee kan nama gaddisiisu kun dhaabbatuu qaba jechuudha. Mootummaaf waamicha taasisanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e mootummalleen duula guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf taasisaa jiru cimsee itti fufee jira. Duula gaggeessaa jiruunis milkaa'aa kan jiru kan beeksise yoo ta'u, opereeshinii gaggeeffamaa jiruun harka kennatan jedhee jira. Qabatamaan garuu ragaan mul'ate hin jiru yookaan immoo nun dhaqqabne. Biraatiin loltoonni mootummaa lola nuffanii jiru. Fedhii lolaa hin qaban hedduun isaanii carraa argatanitti fayyadamuudhaan harka kennatuun filannoo isaanii ta'ee jira. Haaluma kana giddugala Oromiyaatti zoonii giddugalaa irraa loltoonni mootummaa 5 hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka kennatuun beekamee jira. Akkasumas haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaattis bakkoota garaagaraatti loltoonni mootummaa harka kennataa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas loltoota mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiraniifis simannaa ho'aa taasisaafii jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Biyya alaatiin torban dabre keessa gamtaa Emireetota Arabaa kan ariite Soomaaliyaan Kwaataarii waliin waliigaltee waraanaa walii mallatteessanii jiru. Soomaaliyaa fi Kwaataar tumsa waraanaa qaban cimsachuudhaaf waliigaltee mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun waloodhaan akkasumas walooma waraana biyyoota lamaanii gidduu jiru caalatti cimsuudhaaf tumsa nageenyaa bal'isuuf kan kaayyeeffate ta'uu gabaafamee jira. Waliigaltee kana Ministeerri ittisa Soomaaliyaa Ahmad Maalin Fiqii fi gita isaanii Kwaataar Saawud bin Abdurrahman bin Hasan Altaanii akka walii mallatteessan maddi oduu mootummaa Soomaaliyaa Soonaan gabaasee jira. Ministeeronni kunneen waliigaltee kana akka walii mallatteessan agarsiisni humna waraana galaana irraa idil addunyaa Doohatti gaggeeffamaa yeroo jirutti Doohatti akka ta'e gabaafamee jira. Hariiroo dippiloomaasii Yuunaayitid Arab Emireet waliin qabdu torban dabre kan adda kutte Soomaaliyaan Saawud Arabiyaa, Tarkii fi Masrii wajjin hariiroo isii cimsachaa jirti. Sababni Yuunaayitid Arab Emireet waliin hariiroo adda kutteefis Yuunaayitid Arab Emireet walabummaa Somaalilaand deeggarti jechuun akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turaan immoo hawwii kennaa hanga deebinee wal agarrutti nagaatti nu turaa.